Anjirenya koo keessatti namni gochaan namni dhuu isaan jaalladha malee namni jechaan namni dhuu isaan jaalladhu. Maaliif beektu yoo gochaan namni namni suni yeroo masanaaf na dhukkubee na dhiisa. Garuu yoo jechaan namni guyyaa guyyaa irraatii yaadadhi sammuu koo na jeeqa. Kanaaf yoo namni tokko fiizikaaluma namaa ilaalee jireenya ofii jireenya nama tokko karaa barbaadetti fuudhee madaala. Garuu nama sana fiizikaala isaa beektamne maalummaa isaa fi jireenya isaa hin beektu jechuudha. Kanaafuu nama tokko jireenya isaa gara barbaadetti fuudhee madaala. Asuma irratti beekama malee keessa isaa hin beeku. Kanaafuu maqaa kee bareedaa san jijjiirattee ati kaayyoof jecha shaqaalaa jedhamtee ati qulqulluudha qanamaa yoom nyaatte wanni hin dabarren jiru hunduu numa dabraa hagamsinyutullee roorroon biyya ambaa hamileen sin cabin gaaf tokko ni darbaa kan uffata kee uffatuun hawwii sitti taate kan uniformii ambaa waahila siin taate gaaf tokko ni darbaa yoo rabbirraa taate jinfuuga jedhanii jala dabarfatanii jiruu biyya ormaas obsuun dabarsanii siifis guyyaan dhufa abshirii yaadinii wanta zabe keessaa wanni ana aarsee kan si geenne maram maqaasii moggaasee si tuffatuu fedha hamilee si cabsee ebaluun mallaqan kennu mallaqa jabeessaa akkana jedhee waan kee odeessaa ofiin dalagatu mana jaazaa ciisaa yeroo miidiyaa irratti bu'u qabaataa fakkaataa seenaa isa yoo qorattu shaqaalaa kadhataa shaamiziif surreeyyuu kadhaan jijjiirata hanga ciiftee qabeenya namaa lakkooftuu atuu fayyaa qabdaa gabbaateen dalagattu ajab mallaqa as kenne jedhee si gaafataa si kennee laata maaliif si gaafataa atiin qabu jenna si balaaleffata dubbii dhugaati ammaran dubbadhu amma nagayatti. Dhugaata kana isiniif himuu dhufe biyya arabaa kana keessatti jechuudha. Madaamiin xiyyaamtuudha qoonqoo namatti hin kannatu. Namni hamaan beeka qabeenya irratti hundaa'u. Qalbii isaa keessa jirti. Amma madaamiin xiyyatu naan jette fuutee nyaata hunda fuutee isa qollofti ni beektanii. Ruuza jira, mokoroonii jira malee waa hunda fuuteeti firija qollofti. Amma qilleen tun ana jirti qilleen wayin dhugaaree. Wallahi seenaa dhugaati. Ammaan tana qillee takka nin fuudhee. Isaan arabni beeyta as keessa akka biyya teenya sana shira keessa akka waa kaayyachuu hin beekani. Qillee fir takka wallahi laazim beelti na jabaattee gaaf tokko fuudhee as keessa kaayyadha qillee akkuma akka gartan kanatti as keessa kaayyadhee akkana godhe. Akkana godhee akka bira kutu jira beeyte osman bira kutu jiruutiin isiin asiin na dhufte. Gizee isiin na dhuftu karaa cinaacha hayyaa qillee hin jirtu kanaan biraan kutajeetuman gidaara dhee. Gizee gidaara dhee qillee na keessa cabtee jechuudha. Na keessa cabtee qaama dhiqachuuf seena gaafillee inni ajooti ni beektan giseen qaama dhiqadhu tabeelatti gaaftee qaama dhiqachuuf anaa kute na yaamanii na dhaban wallollee achi waan deemee jechuudha laal takkasiiti warra akkanaa kana faa jira warri biyya taa'ee niira gartee akka itti finnu hin nu eeggatu jechuudha kiyyaa mee laala jireenya biyya namaa warri biyya jirtan laal amma kuni akaawwii fi keeki. Keeka kana sanaa godhe akaawwii tana sanaa godhe kuni buna qaawwaa jaaniin warri hin beekne qaawwaa jechuun buna osoo gartee hidha kaawwamne danfisaniiti dhugan kana hundaa'u naa godhe wallahi laazim naa godhe amma kana anummaan godheeti harka kiyyaan keen hin kutanne harka isaaniitiin asirra naa qiccan mee isaan adda darroo naa afaan rakkoo qaba asirra saana tokkorra akka akkaanii naa fidan mee bishaanii fi midhaan wajjis gubbaan ta'a akka naa fidanii jechuudha. Mataa kiyya akkuma isaaniitti hin jaaladha. Yaa obboleen warra biyya arabaa keessa jirtan rabbiin mana namarraa isin haa baasu wallahi laazim. Jireenya manaa keenyaa rabbiin waa kennu tanuman jaa mee harkuma keenyaa goonee harkuma keenya irra nuuqotu subhaanallah isaannu. Rabbiin nurraa jijjiiru. Aamin jaa wallahi rabbiin nurraa jijjiiru. Warra biyyaa niiraa ergaa jaan mee isa baaqa nyaate ergin akka jirree fi fooyi tuffatamaati. Mana fooqii sadi faa keessaa mana gama jalaa mooraa keessa bulla mana akkaan fokkotaa keessa. Jireenyi biyya arabaa akkanaa warra biyya taa'ee niiraan ergeettan. Osoo huccuu takka huccuu bareedduu uffanne amanni ja'aman torbatti naannawa. Akka nama huccuu hin qabnetti huccuu calqinas gubbaa tatteenya jechuudha. Man namaa tatteenya. Sii galtee? Jireenya akkanaa kana keessa gabrummaa gubba. Nuti gabrummaa lamaan jira isin garuu gabrummaa takka isin jira. Har'a immoo nagaa waaqayyoo bakka jirtan sanii haa ta'u jiru. Har'a maal qabattee dhuftee jedhaa nagaa fadhaa.
Enggak kuan san gorsa bareedu sin gorsa keessa waan naan jettan hundi keessanuu komentii keessan argee nikaan akkasumas akkasin godhaa nikaan dhuguma jettee hagubattu jettan har'amma maal gootu seetan innaa ishii mana gadi baate isla sana akka namni nyaatu hin jaalatu marqaa dirqee ilaa garaashii gubaa garaashii manni ishii kan dhiisu waan nutti godhatte xonqolaa wayii nutti godhatte ramni dhugaa waaqa marqaa keessa marqaa taati nasa mana jira dirqii bofitti godhate nyaadha isaan akka namni nyaatan jaalatan akka namni hojjetu bichaa jaalatu kun haqaan madaamiin koo mana jirtu laa marqaa dirqee nam jedhame nan gubattu maali gisee hundumaa hojjedhaa malee nyaadhaan beeka waan ta'eef ilaadha immoo yeroo isaan mana ba'a Shamarran biyya Arabaa arra jecha kanaaf deebii qaba. Hamaa keessan qofaa miti arra jabaa keessan lallabaa. Warri shamara biyya Arabaa jettu bilis jecha gadi galoo dhaabaa. Akka kootitti warqii biyya ormaa yoo jedhe gammachuu itti qaba. Dhugaa yoo dubbadhe keessa waa hundaa yoo qalbiin hubadhe shamarri biyya teennaa biyyan batti warqee taate biyya ofiitii warqii dhaabdee yoo shamara biyya Arabaa jettu kana hoof duuba yaaddee waan namaa fi rabbillee jaalatu masgiida meeqa ijaarte miskiina biyyaatiif haadha abbaa taate dhibba yoo argatte 50 qarqaarte gidiraa biyya ormaa of keessatti gadi nyaatte ana kanaaf warqiiyyuu natti caalte. Jirra jetti kinoo jiruu raachaa bona du'aa ganna jiraachaa waan nuuf hin malle hundaa baachaa rakkinna hundaaf obsinee bootaa laachaa kaayoo kenna qabannee qumaf dhahachaa jirra jetti warqeen biyya Arabaa ka hundaa caalu rabbii ufiitiin dhaadachaa. Waa takka na ajaa'ibsiise waa'ee shamaa keessaa osoo argu dhugaa jaraamaaf balleessa mee xiqqoo waan dinqisiise keessaa siif barreessa. Maali yoo jette wanni si dinqisiise isii jirtu biyya ormaa keessa ilmoo ofii qabattee ani haadha daa'imaati jettee yoom harka namaa eeggatte mana namaa dalaydi kunoo ilmoo ofii qabattee waa hunda keessattuu yoom rakkinna himatte fuula bareedaa ofii akkatti fixattee shamarri akka shamara teennaa natti hin fakkaanne takkumaa dhalattee dagaagii mul'adhu obboleettii koo yoo dhugaan miidhamte. Dhugaa kee namuu hin beeka eenyuu hin wallaalle shamara takka takka kakararraa mayxe laallee waraabessi raqa tokko nyaate mara maqaa balleessa jechuu san itti madaallee kanaaf jecha hundinuu dhugaa kee awwaale. Warri dhiiraa xiqqoo keessi keenya jajjabaa ka isaanii akkasii miti garaan dadhabaa ka kana caalu amaanaan bakka guddaa qaba amaanaa nabii keennaa cabsinee way cubboon nu qaba jiddumaan salawaata buusaa adeemsa dhaabaa eega salawaata buustan na waliin koottaa'e mala jalqabaa dhiifama jecha kararraa na qaba dubbii jaraa hanguma afaanii fi arrabaa kanaaf jecha kennamuufii hin qabu jechi jedhu shamarran biyya Arabaa. Osoo haadhaaf abbaan isii ilaaltee hin quufin biyyaa baatee osoo ani jiru haati koo hin rakkatin jettee akka dhiiraa taatee ufii dheebottee beeloytee mul'ii hidhattee kaatee hiyyeessa maraaf abbaa taatee gatiin kee guddaadha wanni ati hawaasa keennaaf taate warqisiif mala osoo akka keessa kootii naaf taate. Ashamaa jira jirtu ijoollee Oromoo kutaa 11 martii keessanii fayyaa keessanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ijoollee musliimaa illee nagaa keessanii baganaa jiraattanii Oromoo kiyya hedduun si yaade dhugaa baay'een si yaade maal yoo jettan irra waan ani feefi jechuudha dhugaan isinitti hima jireenya biyya Oromoo baay'ee ulfaataadha garuu waan hundumaa keessatti namni yaani warri musliimaas akka amantii keessanitti warri kiristaanas akka amantii isaatti jechuudha. Namni amantii qabu garuu homaan ta'u dhugaan isinitti hima. Wanta naquu name isinitti hima. Wanta naquu name maal yoo jettanii madaamiin kiyya gaafa Dubaay keessa jirru otoo Masrii dhufiini Masrii deemna naan jettee jedhee Masrii manatti nagaa naan kennitu. Dhugaa ijoolleen isinitti himu madaamiin keessa manatti nagaa yoo isinii kennite duukaa deema. Manatti yoo nagaa isinii hin kennine deebinaa duukaa dhugaa iddootti bakka of ajjeesi waan isiniin jedhu waan akkasiitu nama qaqqaba jechuudha. Achi Masrii dhufne otoo Masriin dhufee maal jetti Masrii deemna Masriin irraa London deemna naan jettee duukaa ofee biizaa hin qabu biizaan kee umeera. Dubaay irraa Masrii birri kaffalchiisanii na dabarsan sababa biizaa. Ayyee deetiin niise handan taasan qabuun biizaa. Achiti irra bubbuteen sinii hima Masrii dhufne gaafa Masrii kana dhufne nagaa naan kennitu mana keessatti ganamas galgalaatti nagaa naan kennitu jechuudha. Maaliif ani yeroo Dubaay jiru biirootti yoon bilbiladhe biiroon maan naan jiru badii yookiin bakkee bayi naan jiru yookiin immoo lakkoofsa poolisii fanaa ergu bilbilanitti naan dubbatan jechuudha. Masrii dhufne gaafa guyyaa
Finne mana fiilmii nageessiti. Mana fiilmii ishee nageessiti. Shufeeriin ishee sun maal jabeettani ati musliima miteedhe. Ati musliima miteedhe. Mana fiilmii nageessiti. Mana fiilmii ishee nageessite iddoo nama qalanidha. Fiilmii sun jechuudha. Ani waan akkasii ilaaluun jaalladhu. Dhiiga miti ani ni beektu. Iddoo nama qalan nageessiti. Fiilmii sana naannoo sa'aatii tokko akka milaallee naatetta sodaatte naan jetta haa ijeen Yesuus gooftaadha sodaan hin jeen dhugaan sinitti keessa kootti maalan jedhe Yesuus gooftaadha sodaan hin jeen fiilmii sana jechuudha. Ergi gaafa fiilmii sana ilaalte jaartiin kun guyyaa takka saganne guyyaa ganamas galgalas hin saganne duratti ni sagaddi yeroo Dubaay turre jechuudha. Ergi gaafa fiilmii kana ilaalteetiin saganne fiilmii sanarraa kaastee uummata televizyiinii keessatti waan isheen ilaaltu dhugaa waan abdii nama kutachiisudha. Namni yeroo ammaa xiqqaas ta'e guddaas ta'e Ameerikaas jiraate Awuroopaas jiraate Eeshiyaas jiraate Afrikaas jiraate akka yeroo ammaatti namni jawwaala fayyadamaa hin jiru. Garuu jawwaala kana yeroo fayyadamtu akkati namaan haasoftu abdii qaba. Tarii obboleessa kee, tarii obboleettii kee, tarii immoo hiriyaa kee, tarii immoo fireendii keetiin haasofta. Namni kun utuu ati ittiin haasa'aa jirtu yoo akka tasaa ta'e sii qunnaa gara keessa yookaan sii ittiin haasa'aa jiru akka tasaa ta'e sirratti cufate takkattuu si irra deebise. Maaliif hin jedhe mudannoo guyyaa kaleessaa na mudate tokkoon si hima. Akkana si baatee naman akka malee jaalladhu yookaan nama akka malee itti dhufeenya qabu wajjiniin utuu haasa'aa jiru rakkoon cimaan yookaan rakkoo wayinarra ga'ee jennaan irratti cufadhe. Namni kun naa deebisuu hin dandeenye yeroo sanatti. Anis rakkoo kana ba'ee takka itti eegeetan miskoola godheefi jennaan naa deebise. Maaliif anus irratti cufadhe maali naan deebisneen jedheen jennaanii sirna irratti cufate bar jedhe. Angaruu rakkinaaf irratti cufadhe malee qananiidhaaf miti. Tarii obboleessa koo, tarii obboleettii koo, firiindii keetiinis haa ta'u, obboleessa keetiinis haa ta'u, abbaa keetiinis haa ta'u, haadha keetiinis haa ta'u, tarii si'ii ittiin haasaa jiru yookaan jaraa siin haasaa jiru rakkoon tokko irra ga'ee jennaan sirratti cufachuu malu. Garuu ati qananiidhaaf yookaan waan si jibbanii sirratti cufatan sitti hin fakkaatin. Saniifuu namni tokko yeroo haasaa dhaqee sirratti akka tasaa ta'e cufate yeruma sana irra deebiseef ammas gorsa kanuma wal fakkaatu tokko si hima. Obboleettiin kiyya tokko waggaa 5 dura gorsa kana gorsitee turte. Amma biyya Arabaa jirtutti jawwaala keetti ramzii hin godhinii naan jette. Maaliif yaa obboleettii kiyyaan jedheen jawwaala kee viidiyoo yookaan keessoo isaa hidhi garuu immoo ramzii jawwaala keetitti hin godhinii naan jette. Maaliif jennaan tarii akka tasaa ta'e si'ii deemaa jiru makiinaan si rukutuu danda'a. Tarii immoo akka tasaa ta'e bakka jirtutti kaarbaan si qabuu danda'a. Tarii akka tasaa ta'e balaa wayii sirra ga'uu danda'a. Saniifuu namni tokko si qaqqabuuf yookaan namni afaan kee beeku tokko si qaqqabuuf yookaan namatti beektu tokko lakkoofsi isaa jawwaala kan kee okee keessaa argamuu danda'a. Tarii immoo namni kun namni maalummaan kan keessa jawwaala kan kee irratti argamuu danda'a. Waan ta'eef jawwaala keetti ramzii hin godhin. Takkattuu si of qaqqabuuf yookaan takkattuu si of furuuf jawwaala keetti ramzii hin godhin amma biyya Arabaa keessa jirtutti jedhe. Ahaa jedhee tan taa'ee fakkare dhuguma utuu amma kaarbaan qobaatti na qabee jedhee lammiin biraa dhufee na argee lammiin afaan koo tokko hin beekne dhufee na argee jedhee maal gochuu qaba namni kun furmaata naa laachuuf oo jawwaala kan koo banee namoota guyyaa har'aa ittiin haasa'e namoota afaan Oromoo beeku ittiin haasa'e tokkotti okee keessa argatee itti dawwale gurbaan kun hiriyaa keeti yookaan goddanyaa keeti yookaan namni lammii biyya keetiiti jedhee ittiin haasa'ee dhufee na qaqqabsiisuu danda'a. Obboleessa koo obboleettii koo yoo amma dhumaatti dhaggeeffatteef amma biyya Arabaa kan keessa jirtutti jawwaala keetti ramzii hin godhin garuu keessoo hidhadhu malee jawwaala keetti ramzii hin godhin. Maaliif beektaa? Lubbuu kan kee yookaan takkattuu si qaqqaba furmaata siif qaba. Yoo ramziitti goote immoo akka xabitti furmaata argachuu hin dandeessu rakkoon tokko yoo sirra ga'e. Yoo isinitti toleef sheerii naa godhaa.